Guyyaarraa Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee hanga 10tti kan jiru erga dubbifnee booddee gabaabaatti Waaqayyoon kadhanneetu waan Waaqayyoon nutti dubbatu dhageenyee gara irbaata qulqulluu walii wajjin deemna. Luqaas boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee. Al tokko warra qaraxa fuudhaniif warri akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatan. Faarisoonnii fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota hin simata, isaanii wajjinis hin nyaata jedhanii Yesuus irratti guunguman. Kana irratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti hime. Isin keessaa hoolaa 100 kan qabu 100 sana keessaa hoolaan tokko yoo duraa badde, inni 99 moggaatti dhiisee ishee bade sana hamma argatutti barbaaduudhaaf kan hin naqne nama attamii ture? Yommuu argatus gammadee gurmuu isaa irratti hin baata. Ergaa manatti galees firoota isaatiif olloota isaa waamee, hoolaa koo isheen na duraa baddee waan argadheef anaaf gammadaa hin jedha. Akkuma kanatti warra Waaqarraa qajeeltota 99 warra yaada garaa isaanii geddarachuun isaan hin barbaachifne irraa caalaa cubbamaa yaada garaa isaa geddaratu gara Waaqayyootti deebi'u tokkotti akka gammadan isinittin himaa. Ameen. Yaa Waaqayyoo, guddaa si galateeffannaa. Galannii fi ulfinni guddaan si duwwaadhaaf haa ta'u. Yeroo kana immoo dubbii kee nutti dubbadhu. Sirraa dhageenya gurra qalbii keenyaa nuuf bani. Anis nan dubbadhaa, na dubbachiisi. Sagalee kee kana yaa Waaqayyoo, dubbii jireenya bara baraa humna kan of keessaa qabu, jireenya namaa kan geddaru. Yaa Waaqayyo, sagaleen kee akkasumaan akka sagalee namaa, akka jecha namaa miti. Nama geddara, du'aa boolla keessaa kaasa. Humna sagalee keetiin gara keenya kottu ati. Akkuma kanatti dhageenye dhiisuu duwwaatu hin ta'in jireenya keenyaa wajjin akka inni wal qabatuuf hafuura qulqulluu gara keenya kottu ati. Humna sagalee keetiin gara keenya kottu ati. Si dhageenya, lubbuu keenya irra, qalbii keenya irra si dhageenya, yaada qalbii keenyaa nuuf bani. Maqaa Kiristoos Yesuusiin. Ameen. Nooraa. Guyyaa har'aa kana irbaata qulqulluu walii wajjin hin qabna. Fooniif dhiiga Gooftaatti dhiyaanna. Namoota attamiiti kan fooniif dhiiga Gooftaatti dhiyaatu gara sanatti dubbachuu dhaqa miti. Kutaadhuma kanan baay'ee yeroon dubbisu keessuma lakkoofsa 1 fi 2 gubbaa kan jiru na dhiba baay'ee. Akka jedha, al tokko warra qaraxa fuudhaniif warra akka seeraatti hin jiraanne hundinuu dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara isaatti dhiyaatan. Faarisoonni fi barsiisonni seeraa garuu namichi kun cubbamoota hin simata, isaanii wajjinis hin nyaataa jedhan Yesuus irratti guunguman. Kana irratti Yesuus fakkeenya kana isaanitti himeedha. Lakkoofsa 1 fi 2 gubbaa kan jiru kanarraan kan ka'ee achi keessa kan jiruuf gara fakkeenya 3 dhedheeraa 3 ergaa gurguddaa kan of keessaa qabu isaanitti dubbate. Maaliif? Gaaffii isaan keessa jiru sana deebisuufiidhaaf jecha karaa isaaniif galuu danda'u fakkeenya fudhatee isaanitti dubbate. Karaa isaaniif galuu danda'u isaanitti dubbatee isaan barsiisaa ture. Tokkoffaan fakkeenyi sun waa'ee hoolaa badeeti. Yeroo baay'ee isa kana kootii goona waldaa keessatti. Keessumaa namni waldaa keessaa yoonni deemee jedhee yookaan immoo maaliif nan barbaaddan gaafa jedhu yeroo baay'ee dhageenya nuyi warri lubootaa waan akkasii.
Maaliif gaafa dhannu kompileeniin ittiin jalqaban isa kana gooftaan iyyuu tokko barbaacha dhaqee. Kanaaf kootii godhu hundumtu. Kana kootii godhu. Garuu kootii kan inni godhamee fi of course hunduma isaatiif iyyuu hin ta'a. Garuu kootii kan inni godheef maaliif tokko kana. Kan inni godhe. Lammaffaa immoo dubartii warqeen jalaa meetiin jalaatii bade. Meetii 10 kan qabdu tokko garuu biyyoo keessa lixee kan jalaa bade. Dubartiin kun maal gootiidha? Ibsaa qabsiifattee hamma argattutti hin barbaaddu reedha. Gaafa argattu gammachuu isheen gammaddu immoo dubbata. Sadaffaa irratti fakkeenyi inni kaasu fakkeenya mucaa abbaa mucaa lama qabu ture kaase. Mucaa lama kan qabu ture inni tokko guyyaa tokko ka'ee inni quxisuun jedha. Yaa abbaa koo waan na ga'u wanaaf kenni ga'ee koo naaf kenni nan deemaa jedheedha. Ga'ee koo naaf kenni nan deemaati ittiin jedheedha. Ergaa jedhee abbaan isaa ga'ee isaa kenneefii hin sokke. Garuu gaafa dhaqee jiru waan inni mudatee hin argitu. Waan isa mudate beektu dhageessanitti lallaba isaa fakkeenyicha. Ijoon dubbii kutaa kana gubbaa jiru garuu lakkoofsa 1-2 gubbaa jira. 1-2 gubbaadha kan inni dubbate. Gaafa inni dhaqee jiru achi ga'ee booddee nami gurbaanii rakkoo sarra ga'ee chaalenjii sarra ga'ee hundumaa arga jedhee booddee yaada garaa isaa geddarateetu gara mana abbaa isaatiitti deebi'eedha. Yommuu kan jedhu Yesuus Kiristoos dhumarratti sadan kana hundumaatiin waan inni dubbatutu jira. Sadan isaanii hundumaan fakkeenya kana gaafa dubbate namni tokko immoo Waaqayyo immoo yookaan nama yaada garaa isaatti geddaratee qalbii isaa geddaratee gara isaatti deebi'utti guddaa garaan isaa hin gammaduu reeyi jedhan. Hin gammaduu reeyi jedhan. Amma yaada garaa geddarachuu lala. Yaada garaa geddarachuun waamicha namaa miti. Namni namatti himuu danda'a. Namni yaada namaa geddarachuun maaloo kottuu akkas godhi jechuu danda'ama. Garuu yaada garaa geddarachuun namni namatti dubbata malee namni yaada namaa geddaruu hin danda'u. Har'a safuudhaaf sodaadhaaf dhufuu danda'a dhaga'uu danda'a. Garuu yaada namaa geddaruu kan danda'u abbaatu geddarata yoo dubbii Waaqayyoo dhaga'e. Yoo dubbii Waaqayyoo dhaga'e abbaa geddarama malee namni namaa geddaruu hin danda'u. Yesuus Kiristoos garuu hojiinsaa wanti inni godhu maaliif dhufeedhu? Isaanii warri kutaa kana gubbaa gaafa laalu lakkoo 1-2 gaafa laalu barsiisotaa fi warra seeraa Faarisotaa fi warra seera barsiisantu yeroo cubbamoonni gara isaa dubbii isaa dhaga'uudhaaf dhufaniidha warri kun. Dhufan. Yesuus irraa barachuudhaaf dhufaniidha. Dubbii isaa dhaga'uudhaaf gara Yesuusitti walitti qabamaniidha. Gaafa isaan dhufan immoo Yesuus isaan simateedha. Isaanii wajjinis taa'ee nyaate. Amma kun egaa isaanii fi akka seera isaaniitti sirrii miti. Sababiin isaa seerri akka seeraatti nama cubbamaatti siquun cubbamaan mandara keessaa gadi baafama maleessaati. Cubbamaatti hin siqamu akka seera isaaniitti. Garuu seerarra kan jiru, seera gararraa kan jiru ilmi Waaqayyo garuu eenyu akka inni ta'e hin beekan turan. Eenyu akka inni ta'e hin beekan turan. Qolaasaayis boqonnaa 2 gaafa dubbatanii seerri gaaddidduudha. Amma garuu amantiin nuuf dhufeeraadha. Innis Kiristoos Yesuusidha. Namni isatti amanuudhaan fayya egaadha. Namni isatti amanuudhaan fayya. Seerri hin barbaachisu jechaara miti. Seerri hin barbaachisu jechaara miti. Seerri gaaddidduudha yookaas baattuu gara Kiristoositti nu geessituudha. Gara Kiristoositti nu geessituudha. Amma garuu amantiin nuuf dhufeeradha. Jarri Luqaas boqonnaa 15 lakkoo 1-2 gubbaa jiru kun Yesuus Kiristoos eenyu akka inni ta'e hin beekan jechaadha. Hin beekan. Kanaaf inni seeruma jala waan inni jirutti fakkaata. Yesuus seera jala waan jirutti fakkaata. Yesuus birmadduudha. Yesuus qulqulluudha. Seerri cubbamaadhaaf hojjeta. Yesuus garuu qulqulluudha. Seerri cubbamaadhaaf kan inni hojjetu. Jaroonni kun egaatii Yesuus Kiristoosiin barumsa isaa dhaga'uudhaaf gaafa isaan dhufaniidhanii irratti guungumaniidha. Hin simate inni garuu isaan simateetu isaanii wajjiniin nyaateedha. Kanaaf maali namichi kun cubbamootaa wajjiniin nyaata? Isaan simatas jedhaniidha. Kana irratti Yesuus lafaa ka'ee barsiisaa fakkeenyaan isaan barsiisutti ka'e. Waan isaan beekan sanaadha. Waan isaan beekan.
namni tokko isin keessaatiidha waan isaan beekan isin keessaa hoolaa 100 kan qabu tokko jalaa yoo baddeef jedhe tokko jalaa yoo baddee warra 99 achumatti dhiisee tokko barbaacha kan hin deemne jiraayii jedhe namatti miitiree namni kana godhu jedhe jiraayii tokko barbaacha kan hin deemne jiraayii jedhe namni tokko immoo yaada garaasaa geddarate gaafa ni deebi'u waaqayyo attamitti gammadaree namichi hoolaan jalaa badde suni gaafa hoolatti ishee barbaadee argatee rakkatee barbaadee argatee jedhu maal godheedha fuudhee eessarratti baateedha eessarratti baateedha gurmuu isaarratti baataedha lafa isheen baddee fudhateetu gurmuu isaarratti baataedha tokko gara mana isaatti yeroo galu immoo firoota isaa hundumaa waamaedha hollaa isaa si waamaedha hoolaan koo isheen badde anaaf argamteetti kottaa naa wajjiniin gammadaa jedhaedha kottaa naa wajjin gammadaa hoolaan koo isheen badde anaaf maal taateetti argamteetti jedhame hoolaan koo isheen badde anaaf argamteetti kottaa naa wajjiniin gammadaa jedhaedha fakkeenya lammaffaa gubbaattis warqeen kan jalaa bade warqee 10 kan kiyaa badde kan tokko keessaa kan bade gaafa argattu jedha hammam akka isheen gammaddu firoota ishee waamte ollaa ishee hundumaa waamteetu isheenis akkas jetti jedha kottaa warqeen koo inni bade naaf argameera emmuu jettu warqeen warri sila jiran hundumaan barbaadu jechuu isheeti akka jechuu isheeti akkas jechuu ishee miti garuu warri sun already mana keessa jiru kan isaanii argadheeraati kottaa naa wajjiniin gammadaa jettee inni sadaffaa irrattis mucaan yaada isaa naanneffatee jedha kutaa sana sirriitti dubbisadhaa dhaqaati sirriitti gadi buusaati dubbifadhaa yeroo baay'ee keosii baay'ee jira abused godhu iddoo kana abused godhu yaada isaa maal godhe eenyutu naanneffate jamaa mee yaada isaa naanneffateedha mee abbaatu naannesse firatu naannesse abbaadhumatu yaada isaa maal godhe gurbaan maal godhe inni badee yaada isaa naanneffateedha yaada isaa naanneffateetu mana abbaa koo keessaa nyaata irraa hafaa jira anarraa iyyuu hafee gara biraadhaaf ta'a anarraa iyyuu hafee gara biraadhaaf ta'a ani garuu addanattan beelaan du'a woordiin tokkoon isaa hiika gurguddaa qaba mana abbaa kootii keessaa nyaata irraa hafaa jira yeroo natti jiru nan nyaadha nan dhuga waan hundumtuu irraa hafaadha anarraa iyyuu hafee bineensa horii sareedhaaf iyyuu harcaa lafatti kan biraafu hormaaf ta'a ani garuu mucummaa koo ganee asittan beelaan du'aa jira jedha irra deebi'een isin gaafadha eenyutu kan yaada isaa naannesse mee dubbadhaa sagalee keessan baasaa please mucichuma kaleessa gahee koo naaf kennaa nan sokkaadetu yaada isaa naanneffate here is a point yaada isaa naanneffateera yaada isaa naanneffatee achi deebi'eedhe erga jedhee booddee akka jedheedha achitti ka'ee tan gara mana abbaa kootiitti deebi'aa jedhe mana duukaa bu'aa jedhame please ka'ee tan gara mana abbaa kootti deebi'a si'achi mucaasaa ta'uu anaaf hin ta'u hojjetaasaa keessaa akka tokkoon ta'a jedhe adda nagaa fayyinni
fayyinni addana asirra fayyinni lafti fayyinni jiru as waldaan kiristaanaa kan isheen lallabdu namatti yaada garaa gedderattu torban darbes kanan dubbachaa ture Yesuus Kiristoos gaafa dhufee jedhu torban darbes akkuma dubbataa ture yaada garaa keessanii gedderadhaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera jedhe Yohaannis Cuuphaan maal jechaa ture kanuma dubbataa ture yaada garaa keessanii gedderadhaa mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera ittiin jedhu gaafa Yohaannis lallabu akkas jedhu gaafa Yesuus dhufee lallabuutti ka'usi irruma deddeebi'ee dubbata irruma deddeebi'ee waa'ee kanaa dubbataa iyyuutu guyyaa tokko Faarisoonnumti kuni warri duukaa jiran dachaanitu meerreennati mootummaa Waaqayyootu kana menutti argisiisi jedhan menutti argisiisi ittiin jedhan firoota koo yaada garaa geddarachuun fayyina guutuu of keessaa qaba fayyina guutuu of keessaa qaba namni gaafa yaada garaa geddaratu jireenyi isaa hin beekama yaada garaa isaati gaafa ni geddaratu gurbaan kuni gaafa nachi qalbii diddiirratee deebi'u weedha fakkeenyichi gaafa ni deebi'u abbaan isaa immoo silayyuu karaan irra baheera ilaala tureedha karaan irra baheera hin eega tureedha irra bahee sokkerra abbaan garaan isaa garaa jaalalaa waan ta'eef hin eega tureedha hin eega ture gaafa mucaasaa fagoo talaalatti argu hin bare adeemsa taa'e fagoo talaalatti arge bare bareetu itti fiigeetu simateedha itti fiigee simate gaafa ni simatee jiru akkas jedha kutaa sanarraa Yesuus fakkeenyicha irratti mucaan bade kun gaafa ni deebi'u namichi ol deebi'eetti hojjettoota isaatiin hoolaa qalaa jedhee maseena fidaa qalaa jedhee wayyaa babbareedaa dhaqaa bitaa fidaa kottaa jedhee warqeen quba isaatti kaa'amu kakuu haaraa dhaqaa bitaa jedhee firoota waamaa ollaa waamaa wajjin gammannaa jedhee mucaa koo kan badeennaaf argame jennaa jedhee hin gammannaa kottaa jedhee mucaa koo kan badeetu naaf argame jedhe yaada garaa geddarachuun hammam akka inni Waaqayyoon gammachiisu macaafa qulqulluun gadi fageenyaan nutti dubbata yaada garaa keenya yeroo gedda yaada garaa geddarachuu jechuun maybe si'a tokko akka nu itti yaannu kana natti fakkaachuu hin danda'u jireenya Kiristoosii wajjiniin jiraatu gaafa nu qabaannu isa kanatu Faarisoonnii fi barsiisonni seeraa akkasittiin jiru turan cubbamaa simataa jedhe Yesuus cubbamaa simate malee cubbamaan turre wajjiniin nyaate malee waan isaan godhan hin goone Yesuus akkas hin goone akkas hin goone araara itti argisiisa jechaadha qalbii diddiirrannaa ija of keessaa qabu qalbii diddiirrannaa ija of keessaa qabu qalbii diddiirrannaa ija of keessaa qabu si'a tokko warri akka seeraatti hin jiraanne akkuma kutaa kana gubbaatti jiru gara isaa gaafa dhufanii jedhan isin ijoollee marrataa nana eenyutu isinitti mee jennaan gara koo dhuftanii ittiin jedhe ijoollee marrataa nana eenyutu isinitti himnaan gara koo dhuftanii ittiin jedhe erga booddee ergaa dhuftanii immoo ija qalbii diddiirrannaa argisiisaa eegaati jedhe dhufaatiin keessan duwwaan ga'aa miti ija qalbii diddiirrannaa argisiisaa yoo kana ta'uudhaa baate qottoon hidda mukaa hundumaarra kaa'amee jira ija kan hin godhanne hundumaa muree abiddatti naquudhaaf ija qalbii diddiirrannaa argisiifachuu qalbii diddiirrannaan jireenya keenya keessaa madda natu geddarata malee namni naan geddaru isinitti dubbadha malee isin geddaruu hin danda'u anatti dubbattu malee ana geddaruu hin dandeessan
jireenya namaa abbaatu geddarata yoo mootummaan waaqayyo nuuf gale waaqayyo wajjiniin jiraachuu yoo nuuf gale jireenyi mootummaa waaqayyo yoo nuuf gale cubbamoota akka taane yoo barre karaan keenya qajeelina akka hin qabne yoo barre hojiin keenya gaarii akka hin taane yoo barre nutu qalbii diddiirrata anatu qalbii diddiirrata karaa koo isa durii irraa deebi'een karaa isa qajeelaa irra bu'a. Karaa isa qajeelaa irra bu'a. Isa duriin san godhu sana dhiisee haasaa koo, amala koo, adeemsa koo waan an godhu hundumaa sana dhiiseen gara qajeelinaatti deebi'an. Yeroo akka kana ta'u waaqayyo waaqa birratti maaltu taa'edha? Gammachuu guddaatu taa'edha. Namni cubbamaan tokko qalbii diddiirratee gara waaqayyootti gaafa ni deebi'u gammachuu guddaatu waaqa irratti taa'a jedhe Yesuus. Hin gammaduu reedhe. Hin gammaduu reedhe. Namni cubbamaan tokko cubbuusaa beekee gara waaqayyootti gaafa ni deebi'u waaqa irratti gammachuu guddaatu ta'a jedhe. Guddaatu ta'a. Masiyaana ofuma kootii irraa kaasee waa'ee mootummaa waaqayyoo lallabuun yeroo inni itti hafe faashiniin isaa yeroo inni itti darbe namni jireenya qalbii diddiirrannaa qabaatee mootummaa waaqayyoo keessa jiraachuun yeroo itti darbe waldaan kiristaanaa biizinesii fakkaatti ammas yana. Lafa waarshaa fakkaatti waa'ee ergama ishee irraanfattee yeroo isheen gara biraarra deemtu. Mootummaa waaqayyoo yaada garaa keessanii geddaradhaa jedhe. Qalbii diddiirrachuu, gooftaa wajjiniin jiraachuu, jireenya isaaf malu qabaachuu, jireenya isaaf malu qabaachuu. Si'a tokko nama tokkotu jedhani waldaa isaa keessaatu cubbuutti kufteetu baddee waldaa guddaadha warra Kooriyaati. Cubbuutti kuftee baddeennaani ganteeruma deemte. Isa of dhossan utuu hin ta'in ganteeruma deemte. Si'a tokko tokko hin beekamu warra akka kanaa wayya si'a tokko tokko. Mi asiif achi deddeebi'uurra tuwwayirra warri gara sokkanii hin argamu wanta ta'eef dhaqanii fuudhu. Miliqqee kan taphatu garuu garatti argitan hin qabdan. Nama miliqqee taphatu. Waldaa keessa jirti garuu bakkeessu miliqqee taphatu. Kanaaf garatti argamu hin jiru. Itti dubbachuuf waldaa jiru. Qalbii diddiirrachuu hin sokkiteedha. Gaafa isheen sokkitu paastariin waldaa sana maal godhee makiinaa liimoo makiinaa mushurraa fuudhee wayyaa mushurraa uffachiisanii dikooreet godhaniitu faarfattoota fuudhanii jaarsolii waldaa lafa isheen jirtu mana ishee dhaqan. Gaafa isheen nattu isheen mana jirti ol lixanii dhaqanii faarfattoonni dhaqanii ol lixanii wayyaatti geddaranii wayyaa mushurraatti uwwisanii gaafa gadi baatu liimoon irra dhaabbataa lubii irra dhaabbataa jaarsoliin irra dhaabbatu makiina kee ka'aniitu faarfachaa fuudhee dhufan. Waldaatu badeedhan. Waldaatu badee. Waldaa badee gantee sokkite. Amma waldaa sana keessatti baakboonii dheedu waldaa sanaaf. Jireenyi namaa gaafa namni qalbii diddiirratee gara gooftaatti gaafa namni deebi'u waaqa irratti gammachuu guddaatu taa'edha. Firoota koo yaada garaa keenya geddarachuun baay'ee gaariidha. Mana waaqayyoo keessa gaafa jiraannu waldaa dhaquu keenya duwwaadhaan of goboomsuu hin dandeenyu. Jireenya gooftaadhaaf ta'u jiraachuu, jireenya mootummaa waaqayyootiif ta'u jiraachuu, ofii keenya irra dabarree nama gara biraadhaaf ga'u, dhugaan sagalee waaqayyoo nu keessa jiraachuu, gaafa sana keessa jiraannu mootummaa waaqayyootiif jiraanna,
jaalala waaqayyootiif jiraanna dhugaa dubbii waaqayyoof jiraanna qalbii diddiirrannaa ija qabu qalbii diddiirrannaa ija qabu qalbii diddiirranna yaada garaa kee iddaradhu jedha guyyaa irraa kana gara maaddii gooftaatti dhiyaanna sababa barbaatu qulqulluu fudhannu duwwaadhaan miti garuu gooftaan keenya sababa nu gorseef kanaaf dubbanna isin ofii keessan irratti feettanii yoo ofirratti faraddaniitu ta'e waaqayyo isinitti maaliin godhu tureedha hin faradu tureedha Intoota jalqabaa 11 lakkoofsa 27 kaaftanii dubbattan ofii keessan irratti argitanii yoo isin ofirratti faraddanii waaqayyo isin irratti hin faradu tureedha kanaaf akka hojii kootiif utuu ta'e anaaf du'atu mala ture waan an hojjedhu yaada koo jal'ina koo kanaafi du'annaaf taa ture garuu araara isaarraan kan ka'e hin fayye cubbamaadhaan namaari gaafa nu jennu waaqayyo harkisaa bal'aadha harkisaa bal'aadha ergaan biyya kana dhufeeti nama Ameerikaa cubbuun hojjetu ta'e hin beeku cubbuun hojjete nama naan jedhee dhufee natti hin beeku ta'ii paasterii ta'uu koon simanne ta'uu hin beeku malee biyyatti namni gaafa cubbuu hojjetu yakka isaaf irratti beeka yakka isaaf irratti beeka qalbii diddiirrata hin himata macaafa qulqulluun keenya cubbuu isaa kan himatu eenyutti himatu cubbuu isaa kan himatu kan maal godhus kan dhiisus waaqayyo biraa maal argateedha ma jedhame waaqayyo biraa dhiifama argateedha cubbuu isaa kan maal godhu kan himatu kan dhiisus waaqayyo biraatti dhiifama argata akka jirutti itti fufuu hin danda'u akka deemaa dhufnetti itti fufuu hin dandeenyu confess godha qalbii diddiirranna yaada garaa keenya geddaranna kaleessa dogoggoraa turre ta'e dogoggoraa ta'e nama wajjiniin ooltan laanguweeji isaallee bartu watch out dhiifama naa godhaa wangeelli mootummaa waaqayyoon lallabaan I don't care dhugaadha nama tokko ta'u nama lama ta'u mootummaa waaqayyoo keessatti hojiin koo kana waa'ee fayyisuu Kiristoosan dubbanna duuka buutota Kiristoos nuti mootummaa waaqayyoo namatti dubbanna waa'ee jireenya gooftaadhaaf ta'u namatti dubbanna waan nurraa eegamutu kana qalbii diddiirradhaa mootummaa waaqayyoo dhiyaateera warra akka kanaatti abbaan akka inni itti gammadu jedhe waaqa irrattis gammachuu guddaatu ta'a jedhe taatti waaqa irrattis gammachuu guddaatu ta'a kanaaf firoota koo yeroo nuyi qalbii diddiirrannu akkatti waaqayyo gammadu namicha cubbamaa sanaa fi faarsicha seera eegu sana ni fudhatu Yesuus Kiristoos akkas jedhe namichi inni faarsichi sun seera kan eegu ani torbanitti kurnoo kanan kaffaladhaa torbanitti immoo waldaa kiristiyaanaan oolu jedhe guyyaatti si'a 3 nan jilbeenfadhan jedhe keessuma akka namitti cubbamtu kanaa miti jedhe ani yoo wana walii keenyatti quba qabnani gireediin cubbuu inni tokko ol ka'aadha kan isa tokko immoo bu'aadha cubbuun hidhataan qabu keessumaan akka namitti cubbamtu kanaa miti jedhe jedhe Yesuustu fakkeenya fudhata inni cubbamaan sun immoo ol jedheellee ilaallachuu hin dandeenye mataa gadi qabatee dhuguma cubbamaadha mandara beeka ollaa beeka biyya beekan cubbamaadha garuu
gaafa gara isaatti dhiyaatu ol jedheellee ilaaluu hin dandeenye laphee isaa kana rukutataatu ana nama cubbamaa kana nama ari'ee mataa gadi qabatee dha. Eenyu bituu dhiifama argata jettanii yaaddu jennaan isa cubbamaa kana jedhe. Kurnoonsaas maaloonsaas akkasumaan ta'e jechaadha. Waste of time. Yaada garaa keenyaan geddarannu taanaan. Fayyinni ayyaana Waaqayyootiin gaafa jennu jireenya nuyi jiraannu baay'ee murteessaadha. Baay'ee murteessaadha. Eenyu dhiifamaan argate isinitti fakkaata? Yaada garaa keessanii geddaradhaa. Kanaaf firoota koo nuti gaafa nu yaada garaa keenya geddarannu immediately balballi araara Waaqayyoo nurratti banama. Yeroon fudhatu dhiiseera gooftaa naaf dhiisi. Gaafa nu jennu sanuma guyyaa guutuu soomaaf kadhataan ooluu nu barbaachisu. Garuu yaada garaa keenya geddarachuun keenya dhugaarraa kan madde gaafa inni ta'u balleessaa koo gaafa nu badde gooftaan dhiiseera naaf dhiisi gaafa nu jennu. Nama yakkine yoo ta'e aan ilaalamuu lammaffaa deebi'ee waa'ee kanaa yaaduu hin danda'u dhiiseera gooftaa naaf dhiisi gaafa nu jennu balballi araara Waaqayyoo nurratti banama. Nutu shaakala mataa keenya sammuudha malee Waaqayyoo nama miti. Waaqayyoo Waaqa wanta ta'eef dhiifnee gaafa nu irraa galagallu battalumatti balballi isaa banaadha nuuf. Battalumatti balballi isaa nuuf banama. Yeroon ittiin fudhatu. Maal ta'u kana goote isa dheengaddaasa sana hoo sagaleessa sana hoo bara darbee hoo walitti qabii qalbii diddiirradhu guyyaa guutuu soomaaf kadhataan oolu. No. Akkasiin godhu Waaqayyo. Gaafa nuyi sirriitti murteessinee fuula keenya gaafa nuyi galagalfannu akka mucaa badee sana Waaqayyo immoo harka isaa diriirfata. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Haaleluyyaa. Waaqa araaraan guutuu qabna waan ta'eef. Waaqa jaalalli isaa guddaa ta'e qabna wanta ta'eef. Eekamaa kan keessan oolle dallansuu isaa dafee kan fixatu araarri isaa guddaa kan ta'e jaalalli isaa guddaa kan ta'e Waaqayyo keenyatu jira. Inni hin du'u. Hindulloomusi Waaqayyo keenya Waaqa araara qabeessa. Maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Waaqayyo araara qabeessa. Yaada garaa keenya geddarannee fuula teessoo ayyaana Waaqayyootti dhiyaanna. Lafaa ol kaanee Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna.